Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageessisna an Ejersa Abdiiti. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo Arsii Bahaa aanaa martii keessatti tarkaanfii laalessaa loltoota bilxiginaa irratti fudhachuu beeksise. Abdii fi gaaddisni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa guyyaa kaleessaa amajjii 4/2026 aanaa martii ganda gaadoo arbaa haleellaa gaadullaa fi kaabiroo iddoo addaa kaabiree jedhamu keessatti loltoota bilxiginaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaateen haleeluun 35 irraa ajjeesuu 19 madoo dandammii hin qabne adabee kan irraa haftee baqachiisee reeffa fi madoo ishee guursisuu magaalaa aanaa kan taate abboomsatti galchuu beeksisee jira. Gama meeshaatiin qawwee keemmi hidhannoo wajjin irraa hiikuun qophiilee waraanaa hedduu waliin moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhuu beeksisee jira. Madoo waraana diinaa magaalaa abboomsaa seente keessaa humna isaaniitii ol ta'uun loltoonni 4 magaalaa Adaamaa geessuu fi namoota irraa du'anii fi madaa'an kana keessaa sababa hoogganoonni jiraniif jecha miseensonni burjaaja'uu fi kaabinotaan beekaa nu bobbaastanii nu ficcisiistan jechuun muffeenis gidduu isaaniitti dhalate walitti gaggaarreffannaan akka jiru maddeen ifoomsanii jiru. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxee bakka addaa Geeshee jedhamutti waraanni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa manneen uummataa 5 qabeenya waliin abiddaan barbadeessuun manguddoo biyyaa ganna 65 ol ta'an obbo Dooshaa nama jedhamu immoo ganda Deengoo jedhamutti rasaasan rukutanii ajjeechaa irratti raawwatuun barame. Akka maddeen naannichaa nuuf himanitti humni raayyaa ittisa biyyaa torban kana namoota sabaan Oromoo ta'an isintu waraana bilisummaa Oromoo tumsa jechuun qabanii reebanii bilbila harkaa irraa saamaa kan turan ta'ullee guyyaa kaleessaa amajjii 4/2026 ganama irraa aanaa Dibaaxee keessatti manneen uummataa gubuu dabalatee namoota nagaa irratti reebicha hamaa raawwachuu fi garuu immoo qabanii fudhatanii deemuun beekamee jira. Namoonni manni isaanii qabeenya waliin jala gubates ta'ee kanneen hidhaman jiraattota qotanii jiraatan kanneen hawaasa naannoo jaalatamaan ta'uu maddeen nuuf himanii jiru. Ugandaan kana booda baqattoota Itoophiyaa, Somaalee fi Eertiraa dabalatee biyyoota amma waraana keessa hin jirre gara biyya isheetti baqatan akka hin fudhanne ibsite. Mootummaa Ugandaa lakkoofsi baqattoota biyyattii gara miliyoona 2 ga'uu fi deeggarsi arjoomtotaa hir'achaa waan jiruuf kana booda natti hin dhufina jette jirti. Ministeerri deeggarsaa qophii balaa fi baqattoota Ugandaa mootummaa namoota biyyoota waraana keessa hin jirre irraa dhufaniif da'oo ta'uu dhaabeera jedhe. Murteen kun addatti baqattoota biyyoota yeroo ammaa waraana keessa hin jirre akka Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Eertiraa kan ilaallatudhas jedhee jira. Biyyattiin baqattoonni hedduun utuu walirraa hin jenne gara sanatti baqachuun lakkoofsi baqattoota akka malee dabaluu fi faallaa kana ammoo deeggarsi arjoomtotaa irraa argamu yeroo yeroon hir'achuu ordofee biyyattiin murtoo kana akka fudhattu taasiseera akka ministeerichi jedhetti. Ministeerri deeggarsaa qophii balaa fi buqqaatota Ugandaa kan ta'an Hiilarii Oneek miidiyaa biyyattii Deelii Monitariitti akka himanitti mootummaa baqattoota warra kanaan dura dahoo argatan duubatti akka hin deebisne himanii jiru. Haa ta'u malee kanneen haaraa biyyoota eeraman irraa dhufan akka hin simanne qondaaltonni keenya qajeelfama kennaniiru jedhee jira. Akka ibsa ministeerichaatti murteen kun warra duraan Ugandaa seenan hin ilaallatu. Baqattoonni biyyoota eeraman kunneenis biyyattii keessa jiran bakka jiranitti deeggarsa barbaachisaa argachuu kan itti fufan ta'uu ibsamee jira. Godina Qeellam Wallaggaa Ona Gaawoo Qeebbaa keessatti waraanni mootummaa PP daa'ima ganna 15 tokko rasaasan ajjeesuun barame. Qeellam Wallaggaa Ona Gaawoo Qeebbee ganda Diillaa Waayyuu jedhamu keessatti amajjii 3/2026 hidhattoonni mootummaa PP daa'ima ganna 15 maqaan isaa Jaabir Muusaa jedhamu maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun rasaasan rukutanii ajjeesuu jiraattonni maddeeniif ifoomsanii jiru. Akka jiraattonni bakkichaa jedhanitti mucaan kun badii yookiin yakka biraa qabaateef osoo hin taane warra dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuuf bartee fudhatan kunneen gara jabummaa guddaan lubbuu ola deemaa kana rasaasa itti roobsanii ajjeesuu beeksisanii jiru. Akka waliigalaatti onicha keessatti ajjeechaan bartee ta'uun ilmaan Oromoo guyyuu lubbuun isaanii qaamota kanneen darbaa kan jiru yoo ta'u keessattuu maatii qabsaa'otaa fi sabboontota yakki ajjeechaa irratti raawwatamaa jiranis kan yeroo kaanii caalaa dabalaa dhufuu beeksisanii jiru. Murni mootummaa jibbiinsa sanyii uummata Oromoo irraa qabuun ilmaan Oromoo daa'ima, dargaggoota, ga'eessa, manguddoo, dhiira fi dhalaa jechuun osoo adda hin baasin sababa dhiigan Oromoo ta'an qofaan yakkuun
ajjechaa sukkaneessaa fi gochaawwan farra namoomaa hedduu irratti raawwachaa jiraachuun kan beekamudha jechuun jiraattonni maddeeniif yaada kennanii jiru. Godina Lixa Shaggar Ona Baakkoo Tibbeetti hidhaan loltoota mootummaatiin uummatarra ga'aa jiru hammaatee jiraachuu jiraattonni dubbatan. Godina Lixa Shaggar Ona Baakkoo Tibbee ganda guddinaa Aloo jedhamtu keessatti waraanni mootummaa PP nama maqaan isaa obbo Dachaasaa Damboobaa Lubee jedhamuu fi abbaa ilmaan afurii torban kana keessa badii tokko malee qabanii hidhuu jiraattonni maddeenitti himanii jiru. Qaamni ajjechaa reebichaa fi hidhaan araada itti ta'e nama nagaa jireenya dhuunfaa isaa jiraatu maqaa qabata waraana bilisummaa Oromoo dhiyeessii rasaasaa reenjarii boombii fi kanneen biroo dhiyeessita jechuun amajjii 2026 guyyaa dheengaddaa sa'aatii 6tti mana jireenyaa isaatii butuun reebicha hamaa erga irraan ga'anii booda haala nama sururuun harkaa fi miila isaa walitti hidhuun mana hidhaa Onichaatti gidirasaa jiraachuu jiraattonni dabaluun dubbatanii jiru. Obbo Dachaasan nama maatii isaa jireenya isaanii jijjiiruuf guyyuu boqonnaa tokko malee hojjetu malee tuttuqqaa siyaasaa keessaa kan hin qabne ta'us gara jabummaa murna PP'n yakkamee guyyaa hidhame kaasee haala hammaataa keessa jiraachuus jiraattonni dubbatanii jiru. Tuutni Gadaa Michillee Gabaalan baasoo walaannasaa halchiisaaf gooba kennuuf tarree leeditti jiila gaggeessaa jira. Gadaa Karrayyuutti tuutni Gadaa Michillee Gabaalan baasoo buttaa qalee walannaasaa halchiisaaf gooba kennuuf ardaa jilaa tarree leeditti jiila gaggeessaa jira. Ilmaan bareentuu keessaa tokko kan ta'e Karrayyuun uummata aadaa, seenaa, safuu fi safeeffannaa akkasumas uffannaa, sirbaa, tolfannaa, rifeensa fi haala jiruu fi jireenya mataasaa kan qabu yoo ta'u, Karrayyuun aadaa, seenaa, safuu fi safeeffannaasaa dabalatee beekumsa xabboo ganamaa hunda osoo gadi hin dhiisin tiksee kunuunsuun har'aan ga'ee jira. Karrayyuun akkuma Oromoo kanneen biroo sirna gadaatiin bulee kan wal bulchu yoo ta'u, sirni gadaasaa kunis osoo hin sharafamin akkaatuma duudhaa ganamaatti dhimmoota siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaasaa gaggeeffachaa tureera. Har'as itti jira. Akka sirna Gadaa Karrayyuutti gadaan tokko baallii gadoomaa fuudhee erga waggaa 6 hawaasa tajaajilee booda walannaasaa sirna bulchiinsa gadaa shaakalchiisuuf buttaa qalee aangoo qoodafi. Sirni kunis gooba yookiin irreesaa kennu jedhama. Gooba kennu jechuun goobsuu, dhiiromsuu, moosisuu yookiin barsiisuu jechuudha. Kunis tuutni Gadaa itti aanu hojiiwwan bulchiinsa gama maraan jiran warra duraarra beekumsaa fi muuxannoo akka qooddatu waraabbatuu fi yeroo itti aanuuf akka of qopheessu gochuufi. Tuutni Gadaa fudhachuuf qophaa'e goobaa fudhate yoo jedhamu kan irreecha of kaltii kennummoo buttaa qale jedhama. Haaluma kanaan Gadaa Karrayyuutti tuutni Gadaa Michillee Gabaalan baasoo wallaanaasaa Gadaa halchiisaaf buttaa qalee aangoo qooduuf ardaa jilaa tarree leeditti sirnicha raawwachaa jira. Sirnoota aadaa barbaachisan hunda wal duraa duuban erga raawwatee booda buttaa qaluun wallaanaasaaf gooba yookiin irreesaa kenna. Tuutni aangoo qooddatu halchiisanis waggoota lamaan dhufan sirna bulchiinsa gadaa shaakaluun waggaa 2 booda aangoo gadoomaa mootummaan Michillee irraa fudhachuun hawaasa kan tajaajilu ta'a. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarko Ruubiyoon haleellaa qilleensaa fi booji'amuu pirezidaantii Niikoolaas Maaduroo ilaalchise ibsa kenne. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarko Ruubiyoon sanbata darbe haleellaa qilleensaa fi booji'amuu pirezidaantii Niikoolaas Maaduroo ilaalchise miidiyaalee Ameerikaatiif ibsa kennee jira. Ruubiyoon haasa'a ijoo taasisaniin tarkaanfiin Ameerikaan fudhatte gocha waraanaa Veenzuweelaa irratti raawwatte miti jechuun falmanii jiru. Gaaffiif deebii ABC News waliin taasisaniin gaaffii opereeshiniin osoo hin gaggeeffamin dura maaliif hayyamni koongirasii hin gaafatamin jedhamanii gaafatamaniif wayitaa deebii deebisanitti hojiin kun weerara miti jechuun kanaaf hayyama gaafachuun barbaachisaa miti jedhan. Ruubiyoon Maaduroo ugguramuun isaa Veenzuweelaadhaaf haala fooyya'aa akka uumu akka abdatan kan dubbatan yoo ta'u, garuu kaayyoon jalqabaa fi inni guddaan Ameerikaa eeguudha jechuun cimsanii dubbataniiru. Ruubiyoon akka jedhanitti US gocha isii irratti hundaa'uun Veenzuweelaa irratti murtii kan kennitu yoo ta'u, Waashingteen dantaa isii tarkaanfachiisuuf maraamartoo hedduu fi karaa dhiibbaa qubsiisuu akka qabdu eeranii jiru. Itti aanaan pirezidaantii Veenzuweelaa duraanii fi amma pirezidaantiin yeroo ammaa Deelsii Roodrigeezin hoogganaa seera qabeessa ta'uu fi dhiisuu isaanii gaafatamanii USA ammallee sirni kun seera qabeessa ta'uu isaa hin amantu jedhanii jiru.
Dhimma kanarratti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN haleellaa Ameerikaan Venezuelaa irratti raawwatte balaaleffatee jira. Ogeessa olaanaa farra shororkeessummaa fi mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Ben Saa'ol haleellaa Ameerikaan Venezuelaa irratti raawwatte haleellaa seeran alaa jechuun balaaleffate. Saa'ol ibsa isaa keessatti haleellaa seeran alaa Ameerikaan hoogganaa Venezuelaa Nicolas Maduro fi haadha warraa isaa seeran ala hidhuu nan balaaleffadha jechuun ibsa baasaniin beeksisanii jiru. Egaan hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu asirratti raawwannee jirra. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii isiniin jenna.